Nagaa rabbii guddaa isiniif haa baay'atu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni chaanaala Ibsaa Appis nagaa keessanii nagaa kootu. Warroonni subscribe hin godhine subscribe godhaa, like share gochuun hiriyoota keessaniif qoodaa. Oduu isinitti hin baay'isu kallattumaan gara viidiyoo keenyaadhaatti. Viidiyoon keenya irraas immoo kunoo gara kanarraa store space jedha guuteera bakki kee naan jechaa jira. Kan akkamittiin balleessina sin jedhuudhaaf video qabadhee isiniif dhufee akkamitti balleessina import folder clean kan jettu kana Play Store irra galtanii buufachuu dandeessu. Achirraa buufattanii kunoo erga achirraa buufattanii kallattii akkatti isinii fida, fuula kana isinii fida. Isin kan barbaadan filattanii wanni jechuu dandeessu. Kunoo dura isa kana filadhaa. Space clean gochuu qabdu, delete gochuu qabdu. Delete godhaan isiniin jedha. Kunoo asii delete gootu. Delete asis kunoo immoo CDC irraas immoo yookaan immoo kaardii irraas immoo delete godhaa isiniin jedha. Delete gochuu dandeessu. Dhiifama. Delete gochuu dandeessu. Kanaan warroonni bakki guutee na rakkisaa jira, bakki guutaa inni jedhee inni sin rakkisu kun kanaaf fayyadamtan bakki keessan firii ni ta'a. Baay'ee baay'eessadha. Appii kanatti fayyadaman isiniin jedha. Appiin kun import folder clean jedha. Play Store irraa salphaatti buufachuu ni dandeessu. Appii baay'ee isin gargaarudha. Amma osoo bilbila koo cufee bane wanti kun store space kan jedhu bakka guutee jiru kun irraa badaa jechuudha. Import folder kana balleessineeyyuu fayyaduu kana caalaa nu gargaare waan ta'eef wantoota baduu ifama wantoota baduu didee nu rakkise kanneen adda addaatiif furmaatanii ta'a jechuudha wanti kuni. Kanaafuu waan kanatti fayyadaman isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii waan faana taasistanii guddaa galatoomaa. Viidiyoo koo immoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'aa isiniin jedha.